qabdee kun baafadha waaqayyo hojii harka keessanii hundumaa eebbisuudhaaf fedhame jedha somarra deebi'aate maal keessan akka kee ol kaafadhu wanta hojjettu keessa xonqaayni nyaatiin dhukkubin nyaatiin waaqayyo hojii harka keessanii hundumaas eebbisuudhaaf gombisa badhaadhummaa isa isa waaqarraa isiniif balee yeroo isaatti lafarratti bokkaa roobsaa isin saba baay'eedhaaf illiqeessitu ofii garuu nama tokkorraa illee illiqeeffattan arra waan sirraa kuta namni waan nyaatu dhabe liqeeffatee nyaata namni wayyaa bitachuu barbaade bira dhabe liqeeffatee bitata namni ammoo fi argatutti namarraa barbaade akka ol kaafattootee ergaan si qaba har'a jalqabdanii warri iddoo kana galtan jireenyi akkati namarraa liqeeffatuuf gasibuus bara teetu sitti dhiyaateen harka mirgoon kaafadhaa waaqayyo hojii harka koo eebbisa jedha badhaadhummaa eebbaasa waaqarraa jedha gombisa isa waaqarraa naa banee jedha raabashiyaaba na eebbisa jedha ayyaati eebbisa eessa harka ol kaasisa lafarraa daanoo nyaata har'aa jalqabee mindaa kee irratti akkaawuntii kee irratti budaan hin nyaatiin tonqaa hin nyaatiin ilmi waaqayyoo isa waaqarraa siif baru jabeessi ameen jedhame gombisaa eebbaayidha isa waaqarraayidha isa eessa nama tokkodha jalqabee daansii qaba mindaa amma abdattu miti aradda abbaa kee ilaaltu miti hojii amma ilaaltu mini bara fayyaa dhaban keessaa jalee dhabu bara obboleessi nama kaade waan baay'ee bada waaqayyo garuu bara haalli hundi waan dukkana isitti fakkaatu gombisaa eebbaa isaa isa waaqarraa sii banaa mee sagalee jabaadhaan gombisaa eebbaayidha isa waaqarraayidha anachi keessaan qaba jedhaa gabarrachi qabdanii armeen kiyya daakuu nama daaktaramaa fa nama haramteetu waan argatte nu fuutee galti waaqayyo moo gaafa na waamu siin qabeemmaa ta'e geddaraa jedhe dhuguma waaqayyo na waamee annan baradhaa sawwa tokko argeen beekuun baaduu nuuf fida ollaan waaqayyo gaafachi na gargaaru waaqayyo na gargaaree saawwan bituu jalqabe miqqanyaan durdaa budaa sifattu dhuftee mucaan keessa maal argate amin jennu dhaquu hidde jaartiitu harkul kaafadha si kabaje maatii kee kabaja waaqayyo dhaggeeffadha Iliyaasi bara beelaatti foon nyaate bara maalitti bara beelaatti namni daanguu geedduun dhabe inni maal nyaate foon nyaate abbaasatu achi jira eessuma isaa qala mana qalitu jira bara san hin jiru waaqayyotu soora ameen ergaan si qaba namni illee mindaadhaan jiraata siif garuu waaqayyo gombisaa isa eebbaa isa waaqarraa sii bana waaqayyo bixxillee barbaadaa biddaara jiru qopheesseefiitu kan nyaadhu jedhe kan tolche eenyuudha kan qopheesse eenyuudha eeyo bishaan keessa eeyo sukkuume eeyotu tolche beekamaadha kan hidhuma bilchaataa arge harkul kaafadhu mana ta'u jireenya ta'u adoonnoo nama sadiif atiyyuu bilchaataa isaa agarra eeyo taman sagalee jabaadhaan bilchaataa isaan arga jedha ayyaati kan gatitti kaffalu gara biraa kan itti laffa'u gara biraa kan itti hara galfatu mucaa kana jedhe waaqoo jabeessaa biyyee dhifeetu sagalee bareedaadhaan ol ka'edhuma maal godhe bilchaataa arge kai bilcheessi dhamoo kai nyaadhuudha harkolla qabatta asii gabbaatee bor mindaa haaraa jaata wambarii haaraarra teessa sagalee jabaadhaan naa bilcheessara jedha ayyaati mangana guddattooti iyya dubbadha waan bilchaataa jedha ayyaati harki waaqayyoo naa qopheessara jedha ayyaati inamanta taate bilchaataa argita laataaka kadhannaan Iliyaas iddoo sanatti waaqayyo na gargaarii miti waaqayyo na guddisii miti waaqayyo waan nyaadhu naa kenni miti waaqayyo nagaa maal godhiidha na ajjeesi waaqayyo bakka erga jette hin duutane hin jenne karaa dheeraa waan adeemtu ameen 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 wanti isa abdii kutachiise maalidha Izaabel dubartii ajjeeftee bartetu boryoon si ajjeesuun abaadhe waaqayyo maal naa godhan jette na ajjeesan jennaan dabdabbee hamaa kana gaafa argum duddicitee kophaasa ba'ee shirkatti du'urra sirkatti hin du'a na ajjeesennaan isheenis obdatiin duutu jedhe nana mana
Atu dua karatta garu Waaqayyo wasi bilchesaira. Naga. Ilyas naga ennani karaa dheeraa deemte. Nazar kana kaba singau gana deemtana jedhani. Jedhani badha singau gana deemtana jedhani. Yoo gana karaa dheeraa argaa jirtan humna Waaqayyo sii kennuun barana warra si dursan dursite nama galataa taata. Waaqayyo maal jedhe badhaadhummaa eebba or gombisaa eebba fi badhaadhummaa isa waaqarraa maal godhe banee cufee moo banee Arko kafat bor hojii haaraa sii banama bor guddina haaraa sii banama maqaa Yesuusiin deebee sirratti cufamini yaameen seesa baname sa waaqarraa gaafanni waaqarraa banamu dhagaatu bishaan laaf daa keessaa waa sii baa Waaqayyootu wanta xiyyaanne keessaa waa sii baasa Arkoon laakaas barana Waaqayyoo siif jedhee hin garabas hin kabalas gadi qabas ol qabas ati immoo barana wanta yaaddee hin beekne taate nama galataa taata. Nadeyyo ani Waaqayyoon karaa baadiif tura seegeera garuu nagarreedhe karaa liqaa seegeera garuu maaliin ta'an hin agarreedhe annatu karaa isaan beeku malee Waaqayyo kun karaa koo beeka amma namni biyya kana eessa ka jirtan kan nama dhustan jirtanii imuu barbaaddan manni isin kireeffattan haalli isin keessa jirtan waan waliin madaalleef eessa jirta jedhan waan ta'eef inni iddoo akkasii jirattu arraan booda garuu abbaa faadha gadi waamtu warra dur si xinneessuudhaaf karaa barbara ture waamte ችግር የለም ኑ ማረፊያ ቦታ አለ አከባል ፈጣ ጎምቢሳ ኤባይዳ ሰይሳ ኢን ኢንዱስትሪ ጩፈማ ኢን ዋጀር ሞቱማ ጩፈማ ኢን ዋቀራ ሲፈበና መኢያቲ ሲአለማ ዱዋ ኢሰዋ ቀራቱና በነማ ጀዳ ቶኮ ሲፈቶ ሰምኒ ስላል ጋብቶ ኮከና ጀዳን Musedan phone kajeeledhan waaqa gamaan godha sabi kuno phone kajeelani harka bal'ifadha inni waaqarraa na banameera jedha inni waaqarraa na banameera wangeela Yohaannis 21 gubbaadha kaataan yoo dubbistan Yesuus du'eera waan jedhameef sabi suni hanqina maalii qabu nattan hanqina afur qulqulluu waan qabaniif Yesuus du'eera gaafa dhagaan hundumtuu namni tokko maal jedha ani ko fayyaan qaba harkaan qaba hojjedheen jiraata injiru namni akkasii Waaqayyo cufeenaan maal kan iddaman qabaatiin milkoof Zeroo sirrimit sirridha nagadakan maal godhu Phexros faan Yaaqoob faan Yohaannis faan ijoollee sabdoos arfan isaanii dandeettiin isaanii ispiriyaan isaanii muuxannoon isaanii maalidha qurxummii bakka nuuni qurxummii qabnee jiraanna yoo ni du'eetu lagadakan saboodde Waaqayyo immoo qurxummii bishaan keessa jirtutu akka kiyyoo isaaniitiin gallee ndarbatu hin jiru eessaa waame jalqaba lagawaam amma seesa dhaqan ijoolleen lagumatti deebi'an harkool kaas lafanni si jibbe dhaabannaan baraan hin jiraattu lafanni si jedhatu dhaabadhu Waaqayyoo liyoon jiru ta'e dushii jiraachisa nama ja'a nama torba birgaan qaba waggaa ja'a yaaltee shalla yaaltee afur yaaltee wanta dabdii kutte torban kana keessa si qabame nama galataa taata na dhufeetu Yesuus bishaan bira batte ijoollee dheennaan afaan bulee waan baafattan obbiraa qabdu ennaan Ejal kan butuh terakan nih, umayu alintan, engkaban nih. Memang kiyo ke sambal god ada Yesus, terbatai. Ini pun sejak kabar ini bar, satu kasih ramini, saya wanita serandu batara, erge sudah baka abdi malik kan itu legati debian. Ngata, gapa sang kurtumin laga ulfidani, abdi darah mal tu jurai, kurtumi bilcata tu wadama tu abdi darah jurai. Isang gana laga berbadu, asih bilcata rap. Aku lekawatta. Nama saja anak mucasa dapat date. Ati bakka berailalta karamirasi rufaya. Sagale jabadang gombisa eba isawat arana banena gargara jedayati. Yes. Sababatu sakia. Eu tu gargara marajal kabe sifatu arga kia cerah cerah terkena berka nanggar gara jedayati. Murera. Eu tu gargara ma. Guya bori kafali bariu. Nama milki taat. Amin. Nama cara harga taat. Amin. Isaan laga berbadu, abi darah mal tera. Chatera. Utamal goda. Afam bule? Bapak. Namni arad dabdat. Ini deh. Yo tafim badi abdin kabu, yo kamadin badi abdin kabu. Nama biar kita konjurti. Baru coba berarti. Jumpi semal jenete, ni nambe kawanan teh. Nah karena apa asteriat kemarin jenan, nama di bapak furtami sagal kisah, anak dua ratus tergamet maltun jadi.
dhukkuba sammas yaanaatti maaltu jedhe gidduutti maal yaade beektaa wal dubbisuu hin danda'amnire an dubbiseera na fuuldura teessee haasaa wantichi immoo maaliin darba xinnoo akkas jedhee hirkadhee takkatti yaadeenu nama garaa kutate bishaarraaf gabbisanii ol kennaa badheen kadhadhee keessa kotti maal yaadee gali baqqaa jedhuuni akkamitti dhufte moonnaan an orkaa badee dhufeetti baay'ee na'een gali baqqaa sumarraan jedhuuni keessi koo immoo atoo nama waaqaati isheen yoo amantiidhaan dhufte akkamitti akka jettaan an jedha ennaan daganaa ka'een harkarra kaa'een afuurri koronaa mucaa kana iddoo sassarran jira irraa ifadheeni cabe amma sheedu warra ifachaan jiru ankon lapheen godhaa akkasina darbante isheerraa sifachaa ofirraa sifadheeni sabattachi beedetaa jiru isheen immoo yeroo sana garaatti baatti namni ulfi immoo badaan danda'uudhaan jedhan gasaan tole malee nu hin beeknu erga isheen deessee erga waan hundumtuu ta'een ittiin bara namni hundinuu gar malee raafamu fooqi meeqatu raafame caccabaa jira akka dhee waaqayyo gombisaa eebbaa isa kan kootiin sii banaa kan si qaba waaqayyo sin gargaara